Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun Raadiyoo Sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti mana dasuu duulaati. Oromiyaa keessa waan godhamaa jiru kan qoratu qaamni walaba ta'e tokko akka Itoophiyaa seenu golli mirga dhala namaa kan mootummoota gamtoomanii gaafate. Waan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti amma gahaa jiru na yaaddesseera kan jedhe golli kun qaama walabaan akka qoratu gaafate. Hagayya 6 hanga 8 gidduutti qofa dhiiticha mirga dhala namaarra ga'eef jedhamee kan himamaa jiru hedduu kan isaan yaaddessee jiruuf qondaalonni Itoophiyaa akka hayyaman gaafatanii koomishinariin mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii Zaid Ra'ad Al-Hussein dubbii himan koomishinii kana Raviina Shamdasanii qorannoon jedhamu kun kan baatii Sadaasaa bara 2015 eegale hiriira mormii Oromiyaa keessaallee kan dabalatu ta'uu qabaa jedhani. Jijjiirama siyaasaa fi dimokiraasii Itoophiyaa keessatti akka barbaachisullee eerameera. Waamicha mootummoota gamtoomanii kaleessa kan Jenevaa Switzerlandiiti bahe kana keessatti. Gocha goolessitummaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatuudhaaf hiriirri guddaan guutuu addunyaatti godhamu kaleessas itti fufeetu oole. Ameerikaa kutaalee garagaraatti Awurooppaa fi Awustiraaliyaatti tumsi diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaaf godhamu jabaatee deemaa jira. Hiriira torbee kana biyyoota garagaraa keessatti bahamaa jiru irratti Ogaadenoonni, Amaaronni fi saboonni biroon Oromoo tumsuudhaan irratti argamaniiru. Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, mootummaan Itoophiyaa ajjeesaa fi goolessaadha, warri dhiyaa isa hin gargaarinaa kan jedhu gaaffiilee bakka hundatti ka'anidha. Oromoonni fi Itoophiyaanonni biyya Hoolaandi jiraatan jimaata kaleessa The Haguetti hiriira baanii akkas jechaa oolan. Ethiopian regime is a killer, is a genocider, is a terrorist. Ethiopian regime is a terrorist. Hiriira fuuldura ministirii dhimma dantaa alaa biyyattiitti eegalame sun magaalaa keessa naannahaa karaarras ta'anii daandii cufaa sagalee mormii dhageessisaa deemanii caffee biyyattii fuulduratti wal gahanii daran qabsoo gara fuulduraa akka itti finiinsan walii galuudhaan xumuran. Nuti guyyama cufa dhumuu qabnu, ajjeefamuu qabnu, akkuma nu dhumnu, akkuma nu ajjeefamnu gama biraatiifis haa madaa'u bootti balbalatee naggalte balbala kaanillee haa seentu jaa qawweellee ta'e waan maraanuu qophiidha isin biraan dhaabbannaa itti fufnaan harka duwwaa baatanii fiidanii iyyuun sun haa dhaabbatu jaayanii. Bakka buutonni hawaasaas ministeera haajaa alaa fi bakka buutota dhimma Afrikaa dubbii Oromoo fi Itoophiyaatti qaamaan himaniiru. Kaleessa USA Washington DC'tti illee hiriirri tumsa biyya keessaaf godhameera. Isaanis Ameerikaan mootummaa nama ajjeesu akka hin gargaarre gaafataa oolan akkasittiin. Stop supporting, financing the terrorist regime, the killer regime of Ethiopia. Awurooppaattis Oromoonni Noorweey jiraatan kaleessuma mootummaa Itoophiyaa balaaleffataniiru. Waan Oromoon biyya keessaa itti jiru immoo deeggaruudhaaf hiriira guddaa Oslootti wayita bahan. Hiriirri wal fakkaataan kun kibxata darberraa eegalee UK, Austraaliyaa, Sweden, Switzerland, Canada fi Afrikaa kibbaatti bal'inaan gaggeeffamaa ture.
Mootummaan Itoophiyaa yoo xinnaate Oromoota 700 ta'an baatii salgan darbe keessatti ajjeeseera jedhee himate liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa. Oromiyaa keessatti gochi shororkeessummaa mootummaatiin raawwatamaa jira jedhes. Liigichi ibsa eengadda kana baaseen hiriira mormii gaafa hagayya 6 bara 2016 guutuu Oromiyaatti bahame irratti Oromoonni 70 agaaziitiin ajjeefamaniiru jedhe. Gaafa sana ajjeechaan guutummaa Oromiyaatti kan ture ta'us garuu Awadaay, Naqamtee, Adaabbaa fi Dodolaatti gocha sanyii balleessaatu raawwatame jedhee saaxile. Hiriira sanaan wal qabatee Naqamtetti ogeessi fayyaa Dr. Gabayyoo Jaalata hojii isaaniirra osoo jiraniiti warra madahan maaliif yaaltan jedhamanii agaaziitiin ajjeefamani. Adaamii Tulluu magaalaa Baatuu keessatti immoo kibxata darbe agaaziin obbo Horaa Fajjisoo siree isaanii irratti ijoollee isaanii 3 fuulduratti ajjeesaniiru jedhee suuraadhaan deeggaree saaxile. Kana malees akka ragaatti maqaa fi suuraa namoota 65 gaafa hagayya 6 qofa ajjeefaman bakka ajjeefaman wajjin baaseera liigiin kun. Oromoota agaaziin ajjeese sana keessa dubartoonni fi barattoonni illee jiru. Guutummaa Oromiyaatti mootummaan sodaa keessa galeeraa jedhame. Dabballoonni sadarkaa adda addaa jiran uummatatti bahuu sodaatanii manaa bahuunuu yaaddoo guddaa itti ta'uutu dhagahamaa jira. Yeroo ammaa kana baadiyyaa guutuu Oromiyaa keessatti caasaan mootummaa diigameera. Maatiin hidhattoota mootummaa, basaastonnii fi dabballoonni illee sodaa cimaa keessa jiru. Uummanni tarkaanfii nurratti fudhata jireenya hawaasummaa keessaa nu qooftessuu eegalaniiru jechaa jiru. Waraan illee sodaarraa kan ka'e halkan ofiiyyuu sodaa keessa jira. Walakkaasaa keessas walamanteen dhibeeraa jedha oduun nu gahaa jiru. Hidhaanis yeroo ammaa kana daran jabaachaa jira. Bakki itti hidhanillee dhibee goodaarratti shiboo haxxiranii keessatti namoota eegaa jiru. Godina Shawaa dhiyaa Sanqalleefaa keessatti. Bakkuma hundatti dargaggoonni hidhaman immoo sodaa dhiisanii sirba warraaqsaa fi dhaadannoo dhageessisaa jiru jedhu maddeen keenya godinoota adda addaarraati nu qaqqabsiisan oduu. Guyyoota 7 darban kana keessa hidhaan Oromiyaa keessatti akka malee jabaatee jira. Harargee Bahaa fi Dhiyaa, Baalee, Arsii, Dhiyaa, Shawaa, Kaabaa, Shawaa, Bahaa, Shawaa, Dhiyaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Dhiyaa, Qallam Wallaggaa fi Horroo Guduruu keessatti namootni hedduu garmalee hidhamaniiru. Anfilloo irraa namoonni 15, Jimmaa Horroo irraa dargaggoo Hasan Jamaal, Bulchaa Qalbeessaa fi Tizaazuu akkasumas Qalbeessaa Tolaa warra hidhaman keessa jiru. Achuma Jimmaa Horroo keessa obbo Lataa Wiirtuu, obbo Caalii Gonjoosaa fi Solomon Gummeechuu waboo nyaachistaniittu jedhamanii agaaziitiin hiraarfamaa jiru. Uummata mariisisuudhaaf yaalii mootummaan godhaa jiru immoo diddaa uummataatiin jaraa fashalaa jira jedhe oduun nu gahu. Dhumarratti Ameerikaan namoota ishee gara Oromiyaa fi Amaaraa deeman akka of eeganii jette kaleessa. Itoophiyaa keessa rakkinni bilbilaa fi intarneetaa jiraachuun immoo na rakkiseeraa jedhe imbaasiin ishee kan Finfinnee jiru. Ministeeriin Haajaa Alaa kaleessa ibsa kenne lammiin isaanii naannolee kana oddoo mormiin jirutti akka hin argamne jedhee akeekkachiise. Hiriira mormiin wal qabatee tajaajilli bilbilaa fi intarneetii dhibuun akka imbaasiin Finfinnee jiru lammii isaa wajjin hin quunnamne godheerallee jedhe. Hiriira Oromiyaa keessaa galaalchitoonni alaa akka hin gabaafneef dhowwameera. Hagayya 8 hanga 9 gaazexeessitoonni alaa 3 Shaashamanneetti sa'aa 24 hidhamaniitu bahanii jedhe waldaan gaazexeessitoota biyya alaa Itoophiyaa keessa. Isaan keessaa tokko lammii Ameerikaa nama maqaansaa Fred De Sam Lanzaro jedhamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii waarii marii kan guyyaa har'aa darbudha. Mariin keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu haala Oromiyaa keessatti torbee darbe eegalledha. Kan mari'annu Dhaabasaa Waaqjiraa Aliyyi Galatoo Fana Dassuu Dulaati. Maarree nu waliin tura. Waggootii 25 darban kana addaddummaa ADO yookaan immoo PDO fi BADN jidduu jiru hawaasa keessatti mul'ateera. Oromoon ji'a salgan waggaa harka duwwaa tumamu ajjeefamu naannoon Amaaraa immoo qawwee hidhatee bosona seenee mootummaa falmaa jalqabeera. Kan addaddummaan PDO fi BADN jidduu jiru mul'ateera jechuudha. Mee dhaabbileen siyaasaa Oromoo warruma mootummaa keessa jiran dabalatee
Oromoon fincila amma firiisaa argachuu jalqabe kana bu'aa qabeessa gochuudhaaf maalirraa eegama dhaabbilee Oromoo irraati? Mootummaan immoo maal godhuuf deemaali? Mootummaa wanti inni godhu wanti qajeela beekamu mootummaan kun waan barbaachise mara godheet aangoo irra turuu barbaada. Warra aangoo isaa kana hin tuqa jedhee shakku yookaan immoo ifa baheetti waan kanniin tuqu warra isa keessa jiru ta'e warra raasaa ta'e dhaaba siyaasaa ta'e tarkaanfii akka malee fudhata. Maaliif sodaa aangoo isaa kana warra tuqu jechuudha. Adaduma qabsoo Oromoo jabaattee karaa hiriiraan ta'e karaa miidiyaatiin ta'e karaa waraanaatiin ta'e karaa diinagdeetiin ta'e karaa basaasaatiin ta'e isiin jabaataa deemtuun akka nama du'uuti itti jabaata. Wanti amma mootummaan kun godhu ajjechaa ta'u miidhaan inni godhu itti jabaataa deema. Kanaaf uummanni Oromoo guddisee of qopheessuu qaba. Maaliif amma nama dhibbaa nurraa ajjeesan jedheeti namni dubbataa raame akkuma jiru fixuufaa dhufa jechuun gaafa hin buuna jedhanii wanna jedhani maaliif jiraachisuuf baduu jirtu waan ta'eef warri kun tarkaanfii gurguddaa fudhachuu hin danda'a. Tokko sanaariyoon biraa yoo dubbii itti jabaataa deeme mootummoota alaa kana gargaarsa gaafachuu hin malan gargaarsa gaafataniiti waan akka transitional government amma jedhan kan argitee akka 1991 isan waan akkasii warra haga waliin jiraachuu danda'an maaliif already diinagdee horataniirani waan akkasiillee godhuu hin malan. Kun ammoo sanaariyoon dhalatu Oromoon jabaatee karaa maraanuu jabaatee keessattuu jaarmiyaan jabaatee jaarmiyaan yoo jabaatee hojii inni hojjetu ka mootummaa hojjetu kanarra wayyaa yoo qabaate silaa Oromoon waan barbaaduttuu ba'e jechuu bilisummattuu ba'e. Ka amma garaagarummaa warra Amaaraatii fi ka Oromoo koppidiyoo fudhatte jarri yeroo madalatan bakka tokkotti hin dhalatte. Maaliif warri Amaaraa suni hedduu isaanii mootummaa dargii turanii qawweenii kanneeyyuu isaanii akkasitti makamanii jechuun ka Oromoo kun ammoo warra akkasiitii miti warra tokkoon guuraniiti ABO afoon dhaabachuuf akka tolee jechuun akka tolee waa isaa ijaaratan jechuun uummata Oromoo afoo qabanii ABO'tti biyyaa baasaniiti isa jala qabaniiti qabeenya uummata Oromoo ittiin saamuuf dhaaba ijaarame jechuudha. Kanaaf garaagarummaa yeroo madalatan irraa qabanii kun ammoo namni Oromoo sisteema keessaa baay'een turre. Amma advaanteejiin amma Amaarri qabu Amaarri waggaa dheeraaf mootummaa turan. Birookiraasii mootummaa kana keessa nama hedduutu jira namni isaanii qabu. Infoormeeshinii akka salphatti walii kennee waan adda addaa godhuu danda'u. Oromoo caalaallee aangoo mi'aa kanallee hin beekan jechuun mootummaa irra yoo ta'an hagam akka faayidaa argan maraattuu isaaniillee hin beeka. Hiriiroo addunyaa waliin qabanillee baay'ee bal'aa ka Oromoo caalaa. Oromoon advaanteejii inni qabu takkaffaa lakkoofsisaa guddaa. Lammaffaa lafti Oromoo Finfinneen handhuura biyyattiiti. Handhuura biyyattii tana achi sila bakki wanti guddaa itti godhamu maaliif hiriirri dheengaddaa kun wanti guddisee ka duraa caalaa wannoo guddaa kennamaaruuf Finfinne. Finfinnee bakka namni jirutti bakka ambaasiin jirutti bakka maaliin jirutti waan deemeef jecha achi biyyiti teenna Finfinneen teenna ta'uun handhuura keenna ta'uun sunillee advaanteejii guddaa qaba. Ka biraa ammoo rakkoon nurra gaaruuf ka jararra gaaruu bifa tokko miti. Keenna nu balleessuu deemaarani ka isaanii waa'ee mirgaati. Gaafiin kenna gaafii mirga abbaa biyyummaati ka isaanii ammoo gaafii dimokiraasiiti. Kanaaf garaagarummaa hin qabani. Ammoo Oromoon disipiliinii waan adda addaatiin waan kana ofiyyuu jalqabee waan kana isaan sodaatanii hin taa'anii hin bikkine ofii godhee yeroo dheeraaf deemsisee isaanillee Oromoo faana deemu liidarshiippii mudhiseera jechuudha Oromoon. Kanaaf ammatti ka sodaatamu durumarraayyuu alagaan ka sodaatamu Oromoo. Oromoon beeki biyya san callaa miti. Akkuma jiru haalli gaafa Afrikaa sun baay'ee jijjiirama. Maaliif Keenyaa, Somaalee, Jibuutii, Sudaanii maali warruma kanatu hajaa ofii eeggachuuf jecha waliin dha'a. Utuu Oromoon achi naannoo sanii aangoo qabaate namni Oromoo qaama miiliyoona 40 jedhanii miti miiliyoona 80 jijjiirama halkanuma kana. Namni Oromoo ta'u lakkoofsisaa baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Xiqqoomallee Oromoon akka inni aangoo qabatu amantii wanti wayidu mudate waa hedduutu jijjiirama. Kanaaf haguma laayina sana achi ceenuuf jechuudha. Laayina sana ammoo achi ceehuun keenya dirqama. Maaliif Oromoon haala amma jiru kana keessatti wama argata nama dhabuun namni jala wareegamu malee yoo ajjeesaniinillee namni Oromoo waan Oromoo irra qooda fudhatu lakkoofsisaan dabala. Yoo shelatanii waa godhaniifillee waan qara qaburra waa edaata. Akka marattuu inni wama argataa jechuudha. Yeroo Oromoo waa dhabu yeroo taa'ee calla.
Amma senaariyoo yookaan mala kan dhoofte jiru achi keessaa tokko mootummaan kun kan inni godhuu danda'u jedhamee yaadamu fixuu ka jedhu itti fufuudha. Qawwee baay'ee waraana hedduu qabaateef uummata fixee yoo aangoo irra ture ta'e inni fufuudha inni amma itti jira. Kabiraan immoo mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf yoo itti hammaatee ka jedhu tokko. Mee isarratti haa dubbannu dhaabasa. Keessattuu isa gara lammaffaa kana mootummaa ce'umsaa hundeessuu kana yoo qabsoon kun daran cime naannolee amma itti hammaate kana Oromiyaa fi Amaara keessaa yoo cime seenaariyoo amma inni jedhe kanatti dhugaa deemamu. Qophii fakkaataa dhaabbileen siyaasaa Oromoo amma hedduu jira ka OPDO jira innis hin baasii dubbisa biyya alaa deeme bakka bu'aan OPDO hin baasota ta'an jiru. Gaaffii tokko qabatanii dhiyaatuuf mormitoonni Oromoo dhumti maqaadhuma mootummaa Itoophiyaa mormanillee otoo waltajjiitti waamanii afaan tokko dubbatu laata yookaan immoo dubbachuudhaaf maal godhuu qabu. Ammogaa sabaa himaa adda addaa dhageenyu mormitoo dhumti Oromoo mootummaan dhufaanaa dubbatu jedhu akkuma gaaffiin Oromoo kun otoo isaan faana dubbatamee akka fincillee har'a ka'ee kun akka dhaabbatutti warri fudhatan jiru. Nagaadhaan isin hojjenna ka jedhamus jira. Inni isaan nagaadhaan galan gaaffiin Oromoo kun akka dhaabbatu warri fudhatan jiru. Mootummaan ce'umsaa dhaabbata ta'e dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal godhuu qabu akkamitti dhiyaatuu qabu dirqama hagoo bara tokko jaloo galuu qabu moo yookaan immoo addaddummaa Itoophiyaa tursinaa fi lakka Oromiyaa jedhamu sana battanii mootummaan kun akka inni kufuu danda'u irratti hojjetuutu irraa eegama wayita adii dubbisan maal gochuu qabu mootummaa kana daran kuffisuufis immoo maaltu irraa eegama. Wanti hundi isaanii amma mirgi uummata Oromoo kabajamuu kan jedhu irratti walii galu waan rakkoo qaban natti fakkaatu. Haalleen akkasii yoo dhufan silaayyuu yeroo ce'umsaa wayiitu jira yeroo ce'umsaa keessatti amma Oromoon bilisoomuu haadhiisuu kanaa miti kan dhufu akkamitti naannoo tasgabbeessinee yeroo kanatti seennaa kan jedhudha ekspiriyeensii durirraayis kan lafa kaa'amu. Achirratti tokkos ta'an 11 ta'ani waan mirga Oromoo kabachiisu qabatanii waan dhiyaataniif amma kanatti rakkoon hin dhufu. Inni taanee isa dhufu isa sana immoo uummata Oromooyyuu kan mirkaneeffatu ta'a amma yeroo dargiin kufes OPDO malee hundi isaanii waan amma dantaa Oromoo irratti mootummaa ce'umsaa yeroo sana ture keessa sagalee dhageessisaa turan. Yeroo rakkoon jiru saba kam keessaayyuu wanti barbaadamu madda rakkoo ta'uu dhiisu. Inni lammaffaa galii kooti jettee waan sammuu qabaattu sana irratti hojjechuudha. Ijaa ta'eefi mootummaan amma jiru injiga mootummaan sun innaa jigu battalatti waan hundumtuu iddoo tokkotti dhufee mootummaan Oromoo sadarkaa UN dhagee dhaabbatu piroosesii qaba itti deemu. Kanaaf mootummoonni xixiqqaa naannoo keenyaa jiru gareessi adda addaatu jira. Kanaaf ce'umsi sun dhaabbannaan ce'umsa sana keessatti yoo wal ta'anii tokko ta'anii gaarii yoo ta'uu baatan garuu hundoon Oromoo naamii qabu kan jedhee murteessu waan jiru natti fakkaatu. Mariin tokko jalqabeeras mormitootuma Itoophiyaa gidduutti lakkisaa heera amma jiru kana hin fudhannuu lakkisaa warra Oromoo kana dhiisaa hoggaa jedhamee kophaa tokko dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokko dhaqanii Oromoo faana haasa'u ta'ee miidhaa qaamoo hin qabaatu. Qabsoo kana daranuu finiinsanii tokko ta'anii yaadaan jechuudha. Mootummaa kuffisuu sarara tokko ta'anii haa kufu jechuurra nu faana mariitti teenya hoggaa jedhu mootummaan tokkoon qoqqooduu jalqabaa. Koottaa isin faana mari'adhaa isin garuu fincila kana dhaabuu dandeessu isa jedhamu sanaatiin mooraa qabsoo keessaa laaffisaa wanta jedhamuufidha. Amma yoo otoo dubbiin sun mootummaan injigin dura gaaffiin kun dhiyaatee warri biraa dhaqee mootummaa Itoophiyaa chaartarii jiru sirna amma jiru oo fudhate inni garaagarummaan jiru qabsoo Oromoo waan dhaabu natti fakkaatu. Yoo mootummaan jigu immoo heerri jiga walumaan jiga. Maaliif chaartarii haaraa dhaabuu sirna jira piroosesii sana keessatti. Mootummaa amma jiru meetteen goona'ee warri biraa yoo dhaqe abbaan fe'e yoo dhaqe asumamma argineedha. Mararaanfaa biyya keessa jiru bulchaanfaa biyya keessa jiranii garuu uummata Oromoo waan inni gaafatu waan nuti dhageenyudha jechuudha. Hundi keenya walumaan dhageenya gaaffiin dhiyaatu ifatti jira. Kanaaf annumti bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaan fayyisa jedhee amma hoogale amma nangafaa hundeen gaaffii hundumaa achirraa madde kan jedhamu namni waan fudhatu natti fakkaatu. Because already qabsoon sun kan qabsaa'ota mooraa muraasa keessa jiranii otoo hin taane qabsoo uummata Oromoo hunda ta'e. Uummata Oromoon waan dhimma isaa irratti murtii kennachuuf aangoo qaba. Kan ammoo mallattoo agarsiiseera. Amma mallattoo agarsiise kanaaf hiree barbaada sabni kun. Hiree qajeelaa ba'ee akka addunyaan bulutti baalotii yookaan sagalee isaatiin ka'ee kanan naataa jedhee murteeffatu warra isa dhaga'u barbaada malee qabsoon amma dur mooraa jaarmiyaa siyaasaa keessa taa'u sun ba'ee uummata bira dhaqeera. Kanaaf kondiishinii adda addaa akka tamma jettu dursanii dhaqan waan biraa dhalata. Ani immoo dura kan irraa haasaa ture mootummaan sun horridii hojii warri walitti dhufu. Yeroo wayitiif tiraanzishinii dhaabuu isaanii loolu achirra waliin dhaqanii rakkoon ta'u
tiraanzisiisuun silaayyuu nagaa tasgabbeessanii yeroo ta'e keessatti immoo jaarmiyaalee siyaasaa waan godhan sanatti buufsiisuu waan ta'uuf kan jedhudha. Boor warri siyaasaa immoo isa sanarratti ilaaluu danda'u. Amma Aliyyi sun dura kaafne tokko Oromoon amma hidhatee hin jiru. Onnee qabaa harkuba duwwaa baha malee qawwee hin qabu. Yoo mootummaan kun kufe yoo jenne amma mootummaan kun yookaan immoo garmalee dadhabee yoo ture kufuullee yoo baadha akka mootummaa Siiriyaa ta'uuf hin deemu Oromoon yoo akka mootummaa Siiriyaa ta'e immoo hidhatee hin jiru kanaaf hin hubamu garmalee mootummaa fi qaamni biraa isa miidhu badii jalaa of baraaruudhaaf daangaa isaa kabachiisuudhaaf gareen biraallee ammas isaa cuuccaa biraa keessa hin galchine gaabbii akka ittiin dhufne ammas carraan kun nu darbe akka hin jenneef Oromoon hidhachuun barbaachisaa yoo ta'a ta'e akkamitti hidhatuu qaba? Biyyattiin sun akka Sooriyaa taate waan taatu natti hin fakkaatu. Maaliif aadaan biyya sanii aadaa akkama biyya sanii isii godhu miti natti hin fakkaatu. Amma Oromoo maaliif mootummaa kana jala jira ka jedhu laaluu qabda. Amma qawwee callaanii miti. Qawween callaan miti ka waa godhu taate Somaaleeyyuu waa godha. Maali nani martuu hidhateera. Qawwee callaa miti. Humna isa barbaadu. Kapasitii adda addaa isa barbaachisu. Tokko uuma nyaatuuf uuma dhugu kana gayaa qabaachuu. Mootummaan kun yoo akka isaa waa hin seenne akka waa isaa hin baane tokko kasifitu beta diinii guddaan tokko be garaa kan keeti. Qaama alagaa jalatti illee siidu tokko garaa kan keeti. Waan nyaatu waan dhugu kana uduu lolatti hin seenne uduu rakkoo gurdaatti hin seenne haga wayii lafaa qabaachuu qaba. Waan nyaatee ijoollee fi nyaachifatee ittiin jiraatu jechuudha. Lammaffaa lola yoo seente nama madaaya nama dhibama rakkoo adda addaati jira. Isaa kanallee gonna godhuufi warra fayyaa kan kee kana lafa jala ijaarteeti akka isaan si tajaajiluu danda'an qoricha barbaachisu kanneen kaayachuu danda'u. Kabiraa qabeenya horii yoo amma waan baay'ee horii hojjechiifta argitee mootummaan nama si xiyyiitiin si ajjeesu kanneen cufaa jaalalaanii miti xiyyiitiin si ajjeesaa namni nama ajjeesuun jaalatu beeka mindeessee hojjechiisa jechuudha horii si barbaachisa qabeenya si barbaachisa. Qabeenyillee amma akkuma qawwee san guddisee si barbaachisa jechuudha. Kun ammoo namni wal dhagahu yeroo baay'ee murteessaa waan ta'eef jecha kaateetuma fedhii kan keetii olii gad deemuu rakkoo adda addaa uumuu waan hin taane qe'ee keessa oofuu dubbii hin jirre dubbachuu waan kanneen irraa of eegu manguddoo qe'ee ta'e sheeka ta'e qeesii ta'e jaartii nama dhageeffatu wayi nama waa beeku jala deemuu qeema jiru mararratti. Kunillee amma akkuma qawwee san si barbaachisa. Maaliif nama tokkicha si gaabe ganda tokko fichisiisuuf waan jiru achi keessatti deemaa dabarsitee diinaa yoo kennitu taate diinni akkuma salphatti fixa jechuudha. Kabiraa uummannin yoo amma lola seenani jara kana akkamitti akka ofirraa dhaaban eessatti akka karaa kutan eessatti waa adda addaa akka dhaabsisan eessatti akka cufan maal akka godhuu isaanirra jiru firrisanii itti yaaduu qaban. Maaliif gaafa dubbiin hammaatti akka isaan sitti dhufne godhuu jechuudha. Qawween barbaachisa. Qawwee bifa hedduutis si barbaachisa. Amma qawwee callaa miti meeshaan itti fayyadaman hedduu. Ijoollee nama biyya keessa jiran dargaggoonni warri yuunivarsiitii kunniin meeshaan meeqaa akka biyya alaa kanneen itti dhimma itti ba'an hin beekan. Meeshaa adda addaa fayyadamu jechuudha qawwee callaa miti. Mala adda addaa kanneen ilaalu waan amma civil movement amma sochii uummataa keessatti waan godhamu. Fakkeenya biyya adda addaatitti uumama kanaa lafarra naqaniiti gaazii itti naqanii kaanii ibiddatti qabsiisanii akkuma jiru inninu waa hedduu guutu. Yeroo waa gubuu barbaadan jechuudha. Uummanni guddaan karaa ittiin wal quunnamu tokko gaarii yoo hin qabaanne rakkoo guddaa keessa seena jechuudha. Wal quunnamtiin baay'ee murteessa yeroo kana. Yoo amma miidiyaa fa'a reediyoo kana haa ta'u OMN haa ta'u waa adda addaa alaa cufani karaa kamii wal quunnamna jedhee itti yaaduun guddisee barbaachisaa jechuudha. Qawwee hidhachuun barbaachisaa. Humna si barbaachisu mara humna waa namaa godhiiti. Humna waa nama godhuu danda'u nama miidhuu danda'u jechuudha. Nama siin deemu filachuu ganda gandaan. Addunyaan dhaamsa kan kee karaa qajeelaan himu jechuun kominikeeshinii addunyaa hariiroo addunyaa walii warra nagaa akka taate mootummaa kee akka barbaadu nagaa akka barbaadu dimokiraasii akka barbaadu akka gaariitti namni martuu waan kanneen irratti akka hojjechuu isarra jiru mala adda addaa fayyadamteeti dhimma itti perceived power jechuun duri xiqqaa ta'ee yaadadha maasaa keessa muka wayii dhaabanii carqii isaatti fannisanii akka waan namni maasaa keessa jiruu godhanii biraa deeman jechuudha. Hundumaan qabne kana akka waa qabduuf ittillee onna jetti nama sodaachisuma qabsoon tokko guddaan akka si sodaatan ta'u jechuudha. Namni yoo si sodaate sitti hin taffisu mala adda addaa kanneen dhimma bahu kanaaf qawwee callaa miti jechuudha. Gara xumuraatti deemaa jirra dhaabasa rakkoo kana ofirraa qolachuuf Oromoon
maal godhuu qaba nama eeguufaatu mul'ata jedhan biyya keessaa Oromoodhumatu deebi'ee Oromoo fixaa jira hiisisaa jira jedhama dhaaba biraafaa eeguu jira jedhan mee manguddoorraa namni akkuma Aliyyiin amma jedhe kana wanta danda'uu godhu akkuma dhuunfaatti godhee fala ta'uudhaaf rakkoo kanaaf naannoolee badaa amma fincilli kun keessatti mul'anne faa akka inni qaqqabu taasisuudhaaf. Dhugaadha galatoomii dasuu Aliyyi waan baay'ee kaaseera inni guddaan ani akka inni ilaalutti waan baay'ee hojjetama keessatti waan san hojjechuudhuma inni jalqabaa kan gochuu qabu Oromoon alas keessasi madda rakkoo ta'uu qabu waan amma godhamu rakkoo uumuu qabu soluushinii barbaadu furmaata barbaadu malee rakkoo walitti ta'ee rakkoo nama biraatti ta'ee rakkoo dhaluun qabu amma yeroo rakkoo kam keessatti iyyuu dhaga'ee soluushinuma barbaadudha xiqqaattu haa guddattu maaliif namni tokko waa hunda hojjechuu danda'u beekamaadha namni hundi immoo waan tokko hojjechuu danda'a akka Aliyyiin tarreessin yoo fookasiin nama keenya soluushinii akka isaaf ta'utti bakka isaaf ta'utti haala isaaf ta'utti humna isaaf ta'utti waa maddisiise rakkoo dabaluu yoo dhaabe kana hoo godhe wanti baay'ee hin fura inni lammaffaa waan argachuu barbaadurraa maquun qaba dullaan ammaa ta'e ajjeecha ammaa ta'e reebicha ammaa ta'e saamicha ammaa ta'e wanti barbaade haa dhufu waan barbaadnu sanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qaba galiin keenya achirraa maquun qaba ilaalchi keenya yaadi keenya galiidhuma sana ta'uu qaba maaliif wannicha akkatti kan argannu karaa adda addaan jarri nu harkaa bittimsuuf ijaa deemanii jechuudha alaa ta'u keessaa ta'u magaalaa ta'u baadiyyaa waan barbaadnu sana waan argachuudhaaf deemnu sana clearly beekne ajjeechaas waan san argachuudhaaf nurratti raawwatama hidhaanis kanaaf nurratti raawwatama kan jedhu gajjabeessanii wal hubachiisuun barbaachisaa inni kaan yeroo akkasii keessatti namuu beekumsa dandeettii adda addaa qaba kan amma Aliyyiin tarreesse inni kaan horii qaba inni kaan mala qaba inni kaan humnatti nama of jala kaa'ee qaba warrummoo viidiyoo keessa taa'u dabalate waraana dabalate kan dandeettii adda addaa ijaa qabuuf namni muuxannoo isaatti fayyadamuu qabu poteenshaalii qabu muuxannoo yeroo adda addaa bakka adda addaatti qabutti fayyadamee rakkoo saba kanaa irraa cabsuu irratti hojjechuutu irra jiraata jechuudha nama biraa eeguun irra hin jiraatu bilisummaan manuma isaa jira harkuma isaa jira kanammoo qabatamaan agarsiiseera alaabaa iddoo biraatii dhufeennaa biraa kennamu namni ka'ee keessaatti tolfate bakka Garbaa keessaatti harkaan tolfate dhaadannoo barbaachisu tolfate kaan isaanii dhiigdotorra yaa'uu mallattoo diddaa agarsiisaniiru sheekti tokko too waraanni itti fiigu namni waggaa 80 waan ijoollee keenya ajjeeftan jedhee dura dhaabbatee waa meeqa godhe ijoolleen intalli durbaa waraana dura dhaabbattee waa goote kun kan agarsiisu paaworii guddaa namni keenya qabudha kaan nama karaatti kufe fuudhee deema kaan teekistii godha kaan waan odeeffannoo dabarsa waan hojjetame waan dinqii waan guddaa baay'ee argina ta'eef yoo caala namni iddoo hundumatti hojjete karaa itti dhufuun haa ta'u beenzilaan haa ta'u maaliin haa ta'u maloota garaagaraa gochuun danda'amu kumaataman jira namootuma amma nama rakkisan kana ajjeesuu dhiiftee waamtee waraabdee yuutuubii irra keessee hojii tokko meennu jara sana waamtee lammata ittiin deebi'uu jecha jedhu jechisiiftee keessee sana booda gaddiif abbootii taayitaa kana bakka isaan jiran kana waan hojjetamu hunda namni kan waraana qabu danda'u jira naannoo keetti waan dandeessu godhi isa kana inni kaan wareegamni lubbuu duwwaa miti maallaqa duwwaa miti taayimii keenyas haa ta'u waan qabnu hunda yeroo bilisummaa kana gabaabsuudhaaf hojjechuu irratti haa xiyyeeffatu yeroo bilisummaa kana caala dheerachuu hin qabu gatii bilisummaadhaaf baafnu haguma nuti jabeessinee humna keenya waan qabnu hundatti dhangalaafnee hojjennu yeroon isaa gabaabbachaa jira kanaaf yeroo keenya hunda xiyyeeffannee humna keenya hundatti xiyyeeffannee waan dandeenyu hundaan hojjechuutu irra jira inni hunda caalu immoo anakki yaadutti dhugaadhaan hojjechu haqa hojjechu waan ta'e haqaan gabaasu haqaa waan sabni keenya hojjete waan sabni keenya itti du'e waan sabni keenya itti dhiige himuun barbaachisaa walamanuun barbaachisaa namni akkasii amanuuf immoo waan gaarii waan haqaa hojjechuun sirra jira dhugaa dubbifoo ta'e waan tamma uummata keenya irra turee gangalatee dhufu kun muuxannoon akkasii kana dhabuurraa ijaa ta'e uuma gabaabbata jedhee yaada nama kan tokkollee haa ta'u
saba Oromoo cabe dhiigame kanaaf kabajaa kenna nama waa dalage kana jabeessa wal jabeessa humna isaa ittiin fuuldura deemuu qaban jedhaani kanumatti jabeessu durra jira galatoon. Tole dhaggeeffattoota keenya kutaa lamaan qonnee waa'ee fincila biyya keessa jiru kana maal fakkaata yoo maal ta'e firii isaa dantaa Oromoof oolchuu dandeenya akka jedhu irratti marii Aliyyii Galatoo fi Dhaabasaa wajjira waliin goone kanumaan xumurreerra. Aliyyii fi Dhaabasaanis guddaa galatoomaa dhaggeeffattoonni keenyis ulfaadhaa jenna nagatti.